haa ta'u. Mee ulfina guddaa Waaqayyoof fida. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 9 haga 11 kan jiru nan dubbisaa akkasidha. Ani Waaqayyoo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjininan jiraatii ati cimi. Ija jabaadhu hin sodaatin hin na'inis jedhee si hin abboomneeree jedhe. Iyyaasuunis kana irratti gaggeessitoota sabaattiin dubbatee inni iddoo buufataa keessa adeemaatii namootaan guyyaa 3 gidduutti biyya Waaqayyo gooftaan keessan akka isin qabattaniif isiniif kennu sana dhaquudhaaf laga Yordaanos kana inceetuutii ka'aatii galaa qopheeffadhaa jedhee isaan hin abboome. Ameen. Kadhan. Sigalateeffannaa abbaa keenya galgala kana immoo carraa fuula kee duratti walitti qabamuu kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kunoo sagalee kee dhaga'uu fuula kee duratti argamneerra, si barbaacha gar kana dhufneerra, humna kee barbaacha gar kana dhufneerra, ayyaana kee barbaacha gar kana dhufneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu argadhu. Hafuura qulqulluu nu argadhu, sagalee keetiin nu argadhu, hafuura keetiin nu argadhu, dubbii keetiin nu argadhu. Kana hundan goota galatoomi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Eshi sagalee macaafa qulqulluu amma dubbisee kana baay'een keessan hin beektu. Macaafa Iyyaasuu seenaa saba Israa'el keessatti iddoo olaanaa seenaa qabudha. Seenaan kuni akkuma beektan yeroon ammarra jirru kun nuyi bara haaraa simachuudhaaf yoo jennu kana akka biyyaatti biyyi qophaa'aa jirti. Digisi guddaa qopheeffatteetti. Waggaa 14f birriin hundumtuu namoota baay'ee irraa walitti qabame, baankii irraa isillee walitti guurame, hidha guddaatu ijaarame. Egaa birri gara biiliyoona 232 itti bahee boroo eebbifame jedhamaa jira. Sana booda erga eebbisnee booda biyyi kun jijjiirama guddaa keessa galtii. Abdii jedhu, kaka'umsa jedhu, haamilee jedhu, yaada jedhu baay'eetu jira namoota keessatti, keessumaa gaggeessitoota biyyaa keessatti. Barri haaraas illee already namoonni hedduu keenya simachuudhaaf itti yaadaa jirra, karoorfachaa jirra, qophaa'aa jirra. Barri 2017 kun akkamitti akka darbe xiinxalaa jirra. Maal keessa akka darbine yaadaa jirra. Maal keessa darbine amma immoo guyyoota muraasan kana booda immoo bara haaraa lakkoofsa jijjiirratee dhufe immoo barri sun immoo maal qabatee dhufaa, maal waan haaraan argadhaa, maalittan cehaa, maalittan darbaa waan jedhu yaada namoota hedduu keessa yaada jiru. Kana gidduu taaneetu sagalee Waaqayyoo yoo ilaallu, Iyyaasuun iddoo namatti sagaleen Waaqayyoo kana sini dubbise kuni bara Museen saba Israa'el galaana diimaa, galaana rakkisaa sana duuba isaaniitii Fari'oon yeroo itti isaan ari'aa ture sana eeyyeen galaana tarii karaa biraatiin naanna'amee yoo ce'ame waggoota hedduu lakkoofsisuu danda'u. Haa ta'u malee garuu harka Waaqayyootiin eeyyeen galaanichi sun bishaanichi sun akkuma mukaa dhaabbatee keessi isaa garuu galaanni keessi isaa garuu goggogaa ta'ee saba Israa'el dabarsee, sabni Israa'el erga galaana diimaa darbanii booda garuu Waaqayyo biyya isaaniif kakate sana daandii biyya Kana'aan, biyyi kakuu isaanii sana jalqabaniiti jiru jechaadha. Haa ta'u malee garuu almost bira gahanii fagoodhaa ilaalaniiti jiru. Fagoodhaa nama ergatanii namoota 12 bakka buufatanii, namoonni 12 sun immoo biyya sana deemanii basaasanii biyyi sun maal akka fakkaatu adda baafatanii already biyya sana itti galuudhaaf garuu fiixee Yordaanos naannoo laga Yordaanos qarqara buufatanii taa'anii jiru. Ajaja eeggachaa jiru.
iddoo nama waaqayyo Iyyaasutti dubbatu kun sabni waaqayyo iddoo sana jiru naannoo laga Yordaanos buufatanii jiru. Iddoo isaan dura turan keessaa bahanii jiru. Iddoo garbummaa jalaa bahanii jiru. Iddoo siqiqii jalaa bahanii jiru. Iddoo isaan yaaddeessu sana jalaa, iddoo isaan dafqi isaanii, dhiigni isaanii coccobee garummoo waan gatii isaanii iddoo itti hin argamne, eeyyeen fedhiin isaanii, mirgi isaanii iddoo itti hin kabajamne biyya sana keessaa bahaniiru. Garuu biyya kakuu isaaniis hin galle. Miidhama guddaa keessaa bahaniiru. Kakuu guddaa isaaniif kakatame sanas immoo harkan galfanne asii achi garuu ilaalaa jiru. Itti yaadaa jiru. Galuudhaaf keessi isaanii, lapheen isaanii kaka'ee jira. Gidduu kana jiru. Yeroo kanadha waaqayyo Iyyaasuudhaan, ani waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjiniinan jiraati. Ati cimi, ija jabaadhu, hin sodaatin, hin na'inis jedhee si hin abboomneree jedhee yeroo isatti dubbatu argina. Maaliif akkas jedheellaa? Iddoon inni dhaabbatee jiru kun egaa Museen hin jiru. Akka kanaan dura Museen kallattiidhaan waaqayyo faana sagaleedhaan dubbatee saba kana hunda gaggeessuu irratti muuxannoo guddaa kan qabu Musee ture. Amma Museen hin jiru. Tarii namoonni kanaan dura Iyyaasuu faana turan dhaloonni bara sanaa hedduu isaanii akka dhuman sagalee waaqayyoon dubbata. Iyyaasuu fi Kaalebiin ala dhaloonni biyya Gibxiitii bahan hedduu isaanii lafa onaa keessatti akka harcaan, hedduu isaanii akka lafa onaa keessa darbanii Kana'aan hin seenne yoo seenaa sirriitti qorattan hin dubbatanna. Iyyaasuu waan qophaa ta'e natti fakkaata. Maalan godhaa waan jedhee yaadaa jiru wayii natti fakkaata. Karaa tokkoon iddoo miidhama guddaarraa, iddoo garbummaa jalaa bahanii jiru. Akkaataan isaanitti bahan immoo ofii lolanii miti. Ofii waraana qopheeffatanii miti. Ofii meeshaa qaratanii sirreeffatanii diina isaanii kallattiif kallattiidhaan itti dhufanii yookaan diina isaanii injifatanii irra tarkaanfatanii darbanii miti. Lolameefitu bahan. Waaqayyotu loleefi isaan garuu hin bahan. Akkaataan isaanitti Gibxii bahan eeyyeen waca guddaa kaasanii nu gadhiisi jedhanii fokkoranii lola guddaadhaan dhiichisa guddaadhaan miti. Waaqayyotu loleefi dha'icha gurguddaa 10 Fara'oonin rukutee saba Gibxii rukutee dhuma irratti hin gadhiifatan. Harki isaanii saba Israa'el qabuu dadhabnaan hin gadhiifatan. Malee sabni Israa'el ofii lolatanii miti. Iddoo itti miidhama keessaa bahuu fi iddoo itti gara kakuu deemuun immoo garaagarummaa qaba. Garbummaa jalaa bahuu fi kakuu ofii, dhaala ofii argachuun, iddoo waaqayyo namaaf kakate sana qabachuun immoo garaagarummaa qaba. Inni marsaa lammaffaa tarii akka kanaan duraa waaqayyo qofa miti jechaadha kan lolu. Inni marsaa lammaffaa kun inni laga Yordaanos bukkee taa'anii asii achee kakuu isaanii eeyyeni lafa waaqayyo isaaniif kakate asii achee iddoon itti isaan ilaalanii aggaamanii itti qabachuudhaaf adeeman kun lola qaba. Waraana barbaada. Qindoomina gaafata. Toora mataasaa qaba. Adeemsa mataasaa qaba. Callisanii utaalanii namni durumaanuu lafti sun namaan qabameera. Irratti jiraachaa jiru. Inumaayyuu lafti isaaniif kakatame sun magaalota seeraan ijaaramanii jiran. Inumaayyuu dallaa kan qaban, mootummaa kan qaban, caasaa kan qaban, waraana kan qaban. Ummata akkasiitu lafa isaaniif kakate
qabatee jira. Isaan immoo caasaan qaban, waraanan qaban, mootummaa, shaakala mootummaa, sirna mootummaan qaban yeroo akkasiirra ture. Waaqayyo Iyyaasuudhaan kan itti dubbata. Egaa fiixee kakuutti darbuudhaaf jedhu sana gidduutti egaa waan baay'eetu yaada namaa keessa dhufa. Waan baay'eetu sammuu namaa keessa dhufa. Nan danda'ai akkamitti danda'ama? Sabni kun cimaadha, sabni kun akkasii, sabni kun ogummaa akkasii qabuum, sabni kun meeshaa akkasii fayyadamuum, sabni kun eeyyeni meeshaa waraana isaanii bara akkasiidhaam jedhanii waa'ee saba sanaallee odeeffannollee fudhatanii jiru. Inumaayyuu isa kanas osoon sinii dubbisee gaarii ta'a. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 guutuudhuma isaa dubbifachuu dandeessu. Lakkoofsa tokko qofa isinii dubbisanii. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 30. Yemmus Kaaleb Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu godhe. Nuyi ol baanee biyyicha hin qabanna, nuyi dhugumaan kana gochuu hin dandeenye jedhe. Kana kan jedhe Kaalebidha. Iddoo kana Waaqayyo Museen osoo lubbuudhaan jiru eeyyeni waa'ee biyya Kana'aan sabni Israa'el odeeffannoo akka argatu barbaade. Odeeffannoo malee, ragaa malee iddoo tokko dhaqanii qabachuun, iddoo tokko dhaqanii injifachuun hin danda'amu, salphaa miti. Kan ajaa'ibe iddoo kanatti Waaqayyo mataa isaatu ajaje. እግዚአብሔር ራሱ ነው ሰላዮችን እንዲልኩ ያደረገው። ኢሳምት ማን ሶዳቴ ሰለሉ ደሜ Waaqayyo mataa isaatu ሰላይ እርገዳ ሄደን ዳይሬክሽን ሞቱማት ከነቻለ akkaataa itti isaan mootii ta'anii sirna ijaarratanii akkaataa isaanitti waan lafa isaaniif kenname sana dhaalan adeemsa waan hin beekneef kallattii itti kenne Musee dhumatti kenne. Kanaafuu nama 12 filiitoo biyya Kana'aan sana deemanii haa ilaalanii jedhee akkaataa kanaatiin Waaqayyo kallattii kenneef. Yeroo sana warri kurnan sun magaalota isaanii keessa hilaalanii iddoo lafa qonnaa isaanii hilaalanii iddoo naannoo mana jireenya masaraa mootummaa isaanii hilaalanii loltoota isaanii hilaalanii uffannaa isaanii hilaalanii akkaataa ammayyummaa isaanii hilaalanii Waaqayyo Gibxi kan nu baase ammoo isaan kanatti nutti kennuufi isaan kanatti dabarsee nu laachuufi jedhanii lapheen isaanii ittu gadi bu'e. Lamaan qofatu Iyyaasuu fi Kaaleb qofatu hin dandeenya Waaqayyo isaaniin dabarsee nuuf kenna jedhanii amanan. Egaa sana hunda dubbisuudhaaf yeroo waan nan geenyeefan jecha kana qofa isinii dubbisee jechaadha. Yemmus waca guddaatu ture jechaadha. Hin gumguman. Warri kurnan kun dhufanitu lakkinui lafa kana dhaaluu hin dandeenyu. Eeyyeni biyyi isaa magariisa, biyyi isaa biyya aannaniiti, biyyi isaa biyya dammaati, biyyi isaa biyya itti nama hawwisiisuudha. Garuu hin dandeenyu, ulfaataadha. Namoonni isaanii baay'ee dhedheeroodha. Nu isaan biratti hamma quruphisaati, xixiqqoodha, humna hin qabnu jedhaniitu warri kurnan saba Israa'elitti eeyyeni odeeffannoo kana facaasan. Lapheen ummataa gadi bu'e. Yeroo sana Kaalebiif Iyyaasuun garuu walii galanii ay sirriidha. Humni keenya xiqqaadha, ga'umsi keenya xiqqaadha, muuxannoon qabnu xiqqaadha, shaakalli keenya xiqqaadha. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo keenya inni kaleessa galaana diimaa hiree suni nu faana yoo jiraate, inni kaleessa lafa onaa nyaata nuuf qopheesse sun nu faana yoo jiraate, inni kaleessa daandii nutti agarsiisee lafa onaa kana nu gaggeesse sun, inni aduu eeyyeen gaaddisa nuuf taasise sun nu faana yoo jiraate garuu hin dandeenye jedhaniitu amantii walii ta'an lamaan isaanii. Sana booda Kaaleb ummata wacuu caljechisiiseetu caljedha jedheetu osoo Museen jiru jechaadha. Museetti wacaa jiru
itiyaadame namoota baay'eetu jira wacaa jirum lakkin dandeenyu lakkin dandeenyu namoonni kurnan sun already baqa ragaa gaa qindeeffatanii dhiyeessanii jiru gabaasa dhiyeessanii jiru gabaasa waa'ee biyya sanaa irratti waa'ee misooma biyya sanaa waa'ee bareedina biyya sanaa waa'ee lalisummaa biyya sanaa irratti gabaasni isaanii tokkuma garuu gabaasni isaanii inni kaan immoo biyya sana akkamitti boojina irratti garuu gabaasni isaanii garagara kun hin dandeenyeedha kun hin dandeenyeedha achiin booda Kaaleb ol ka'eetu yemmus Kaaleb Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu gar callisaame mee na dhagaame lakki akkas mitim kaleessa waan darbini as geenyetu jira kaleessa waan ceeni as geenyetu jira kaleessa yoom humna keenyaan galaanicha adda baafne kaleessa yoom ofii keenyaaf karaa baafne kaleessa yoom aduu ofii keenya irraa dhorkine humna keenya isa kamiin gaaddisa goone mee callisa hedheetu cal jechisiiseetu ergaasa dabarfate nuyi ol baana biyyicha hin qabanna nuyi dhugumaan kana gochuu hin dandeenye nuyi ol baana biyyicha hin qabanna nuyi ol baana biyyicha hin qabanne ol baata hin qabatta jechi kun jecha ulfaataa miti jecha erga biyya sana keessa galanii haasa'ame miti jecha erga Kana'aan injifatanii namoota achi keessa jiran loltoota hedduu erga fixanii galanii booda miti jechi kun an dubbatame eeyyeni akka isaan humni isaanii gurguddaa ta'e cimina akka qaban eeyyeni waraana kan baratan muuxannoo mootummaa kan qaban akka ta'an erga beekame booda garuu jecha amantiidhaan waaqayyoon amanachuudhaan jecha dubbatameedha obboleewwan koo kaleessa waaqayyo maal keessa isin dabarse kaleessa maal darbitanii ትላንትና ምንድነው ያለፋችሁት ትላንትና ምናልባት ብዙ ሰው የማያልፈውን ምን አይነት መንገድ ነው አልፋችሁ እዚህ የደረሳችሁት ከሌሳ ታሪ ነምኒካን ከሰ ደርቡ ከን እንደንደኝ ዳንዲ ውልፋታ ዱኩበተው ደንዳ ሚደመተው ደንዳ በላተው ደንዳ ተሰየን የሮአማ ከነ ዱቲ በር harka akkawan harkana marajruutim ganama namni nagata usa argitani galgala duusa dhagaw dandeessu maal keessa darbini asgeenyila ምን ውስጥ ነው አልፋችሁ እዚህ የደረሳችሁት ከናፊዳም ካሌብ ኦልካኤ ሰገሌሳ ኦልካሴ ኤከሜ hinekame lakki himmo amna kana hinnagaw jede sababni hinnagaw jedef humna saabdete miti qindesetani wante umeten kana godede miti kaleessa waaqayyo waan isaan dabarse waan isaan keessa ceesise daandi isaan gaggeesse isaanin injifachise waan yaadateef eeyeni nuyi fuula saani duratti xixiqqaa ta'uu dandeenya humnan qabnu ta'uu danda garuu waaqayyo akka biddeni dabarsenuuf kenna jedhe amen akka biddenitti diinota keessan nyaachuun isiniif haa ta'u akka biddeni nuuf ta'u jedhe biddeenechaan salphaadhaan biddeen asirraa kaasanii asitti geessuun waan ulfaatuun qabu ammas garuu salphaadha dubbichi bara salphaan turreem Kaaleeb yoo akkas jedhu bar akka biddeen nuuf ta'u jedhu akkasumatti salphaadha jechuu isaati garuu anin akkasitti salphaadha amantiidhaani kan waaqayyo amanateef salphaadha kanaafu tari barahara simachuuf deemtu barichi baradhumaati barichi yaada jijjiirata barichi waan gaarii fakkeesseetu yeroo biraammoo waan hin taane dhaga'uu dandeessu barichi jijjiiramaadha barichi gaggaragalaadha barichi baradhumaati garuummoo baraharaatti immoo bara waaqayyo immoo kakuusaa dubbatee bara lakkoofsisee tari yeroo dheeraa eegdan ta'uu danda'a tari yeroo dheeraa
bara mana waaqayyo keessa turtan ta'uu danda'a waaqayyo garuu kakuu isaa hin raawwata waaqayyo garuu dubbii isaa hin raawwata waaqayyo garuu waa'ee keef waan dubbate sana waaqayyo hin raawwata kanaafu jabaadhu wanti barbaade jijjiiramuu danda'a eeyyen wal'aansoon jireenya ulfaachuu danda'a eeyyen jireenyi biyya lafaa karoorri kee bara kana tarii siif milkoofne ta'uu danda'a bara 2017 mana ijaarradhe jettee karoorfattee inni ijaarre ta'uu danda'a gaa'ilan dhaabettee karoorfattee gaa'illi hin taane ta'uu danda'a eeyyen hojii koon akkas godha biizinasii koon akkasitti qajeelte jettee karoorfattee hin milkoofne ta'uu danda'a waaqayyo garuu kakuu isaa raawwachuudhaaf bara qaba yeroo siif qaba yeroo sana waaqayyo saba isaa yoo gaggeessu ofii isaatiin yeroo barbaadudha kaa jedhee kan isaaniin abboomu kanaan achi numa taa'u isaan yookaan guyyaa 3 taa'u yookaan torbee tokko taa'u yookaan ji'a tokkollee taa'uu danda'u jechaadha hamma waaqayyotti dubbatutti hin ka'an erga sagalee kana iddoo duratti dubbisnee booda garuu ka'a qophaa guyyaa 3 booda daandii keenya itti fufna karaa keenya itti fufna gara Yordaanositti gadi buuna kaleessa galaana diimaa qaxxaamurreerra kaleessa galaana dheeraa rakkisaa sana bishaan ciisee yeen lafa dheeraa fudhate sana qaxxaamurreerra amma immoo laga tunuufa laga sana booda immoo mootota 35tu jira mootota hedduutu jira waraana hedduutu nu eeggata hin ceena hin darbina hin qabanna Amen. waaqayyo maal siif kakatela waaqayyo maal sitti dubbatela inumaayyuu waaqayyo waan ta'e yoo sitti dubbatu lolli akka jiru beeki sababni isaa akka qophooftu sitti dubbata waaqayyo yoo kakuu sinitti dubbatu lolli jira lolli kakuu keessan irratti lolli jira dirree waaqayyo isiniif kennu barbaade san irratti lolli jira wal'aansoon hin jira lakki hin qabattu lakki hin fudhattu lakki siif hin milkaa'u lakki siif hin ta'u jecha namaa ta'uu danda'a yaada namaa ta'uu danda'a yaada kee ta'uu danda'a namuma sitti dhiyoo jiru maatii kee ta'uu danda'a fira kee ta'uu danda'a hiriyaa kee ta'uu danda'a namni hin dandeessu siin jedhu baay'ee ta'uu danda'a lolli jira ati humnan qabdum ati maal keetiin ati akkam taateetu akkam gootee sadarkaa kana geessa namni siin jedhu baay'een jiraachuu danda'a garuu inni sitti dubbate waaqayyo ta'uu isaa adda baafadhu malee inni si gargaara kakuu tokko dhaaluu keenyaaf wabii kan nuuf ta'u isuma kakate sana amen እግዚአብሔር የተናገረው የተስፋ ቃል ካለ እግዚአብሔር የተናገረልን የተስፋ ቃል የመውረሳችን ዋስትናው እግዚአብሔር ራሱ ነው እኛ ያለንበት ሁኔታ አይደለም ሃሌሉያ ከሰጅሩምቲ ሃሌሉያ ከሰጅሩ ታሪኑት ተሉ ደንዳ ሁምነ ቀባቹ ደንደኛ ጀባኔ ዳበቹ ደንደኛ ሃልከኛ ታሪ አከኑ ያኔ ተው ደንዳ ተውዲሱስ ደንዳ ገሩ ሃለከኛ ረዳበቴ ሚቲ ዋቀዮ ከኖጀቱ inni humna saara dhaabbate ayyaana saatiin hafuura saatiin dubbii saatiin nunis hojjeteetu imma keenyas hojjeta galanni guddaan isaaf haa ta'u maal karoorfattalla bara haaraatti waaqayyo maalan isiniif godhee dubbatela waaqayyo maal isinitti agarsiisela waaqayyo karaa keessan irratti maalan isiniif kenna jedhela Iyyaasuun garuu iddoo kanatti yoo waaqayyo itti dubbatu kana yoo laga Yordaanos qaxxaamuruuf dhaabbatu kana waan obboleessi isaa Kaaleeb jedhe sana waan yaadate natti fakkaata waaqayyo sillee dhaabbadhu cimi hin sodaatin bitaa mirga hin jedhin jedhee irra deddeebi'ee jecha akkasii itti dubbata yeroo baay'ee nuyi kiristaanonni abbi waan qabnu natti fakkaatu ganama hinamanna bakka waaqayyo natti dubbateera ganama kadhannaa ganamaan bakka yenneetu sa'aatii 4 ogeeny maale wanta uyu natti fakkaatu wanti kun jenna
naannoo sa'a shanitti anoo sadii seeraa inneetu ajandaa biraatti ceena waaree booda numaayyuu irraanfanneerra galgalammoo yookaan yoo sagantaa dhufu wanti kun ta'uu danda'a inni immoo itti deebina waan akkasitti juwaa wayii hafuuraan taphannu natti fakkaata. Kanaaf waaqayyo bariddoo kana maaliif Iyyaasuudhaan itti dheekkamee haasaaseetan cimi dhaabadhu bitaa mirgan jedhiin eeyyen hinna inni jedham wanti nama naasisus jira jechaadha. Namni yoo waan ta'e gadhiisaam namni yoo rifatu waan qabate gadhiisaam harkaanuu waan qabate gadhiisaam yaadaanis waan qabate gadhiisaam ejjennoodhaanis waan qabate gadhiisaam yoo eeyyen tarii barrisaa nama naasisuu danda'a. Al tokko namni biraa yoo waan gaarii yoo mana isaa keessa bitee galchellee nu hirrifanna yoo ta'e rakkisaadha jechuudha. Habitatu saafaa ta'u si maaltu si rifachiisa siifis waaqayyo gaafa yeroo isaatti si kenna. Soofaan inni galfate jennee waa'ee eebba nama biraatiif ofii rifannee amantii keenya kan gadi buusnu yoo ta'e jireenyi isaa yoo mana akkas maaliif waaqayyo hunda keenyaaf jireenya eebba guutuu ta'e jireenya ulfina qabeessa ta'e hunda keenyaaf karoorfatee jira. Kan isin ajaa'ibu eebbi nama tokko eebba nama biraa faana walitti hin bu'u. Walitti ida'amee garuu waan gaarii fiduu danda'a. Kanaafuu eeyyen yeroo hunda nama laaluudhaan haala laaluudhaan bitaa mirga laaluudhaan of jeequun rifachuun hankoon dhaga'amu hankoo fuula waaqayyoo duratti waan iddoo qabu yuun fakkaatu jechuun qabnu iddoo qaba. Ankees iddoo qaba. Ameen. waaqayyo gaafa yeroon kee gahummoo bareechee tolchee miidhagsee hojiidha yoo ta'e hojii gaariitti si baasa. Eeyyeeni mana yoo ta'e mana gaarii siif kenna. Eeyyeeni waan ati fuula isaa duratti kadhatte tajaajiludha yoo ta'e tarii akkaataa dinqiidhaan immoo siin tajaajiluu danda'a. Garuu waaqayyoon eeggachuun immoo barbaachisaadha. Iddoo duratti dubbise cimeedha Iyyaasuudhaan. Maal irratti cima? Tsinaa ilaal. Inumaayyuu bara kana wanti amantoonni dhaban yoo jiraate tokko cimuudha. Cimu. Wanti qaban hundumtuu salphisneetuma waan qaban wayinatti fakkaata bara kana. Waa hunda kadhannaa salphisneetu qabannaa. Ta'uu dhiisuus danda'a. Xiqqoo yoon kadhadheengaa yoo dhagaame inni akkasitti waan qaban natti fakkaata. Cimanii yoo qabatan garuu cimtee yoo kadhatte garuu cimtee fuula isaa duratti waaqayyo kananaaf gochuu qaba. Weeyyen waaqayyo kananaaf kennuu qabdeettee yoo abbaa kee gaafatte garuu sii kenna. Sii ta'a. Ameen siif haa ta'u. Kanaafuu tarii barichi nama akkamii barbaada seetan? Nama cimaa. Cimaa yoo jedhamu fizikaalii cimuu miti yookaan immoo ispoortiidhaan of cimsuu miti. Amantiidhaan cimuu waaqayyo kana na gargaara, waaqayyo na ceesisa, waaqayyo tana mana, waaqayyo na milkeessa jedhanii waaqayyotti maxxanu. እግዚአብሔር ላይ ጥብቅ ማለት waaqayyotti ሲያመጣንሱ ofitti ሲያመጣንሱ Anaanis ofitti naanaa maxxansu bakka bara kana kanatu nu baasa. Namatti yoo maxxannes innis gatiin qabu. Tarii guyyaa muraasaaf nu fayyaduu danda'a. Haala keenyas yoo laalle innis nu fayyadu. Bakka waaqayyotti maxxanu. Namni waaqayyotti maxxane, namni waaqayyotti cichee waaqayyotu na baasa. Dhimma koo isa hojjeta, dhimmi koo isa bira jira, dhimmi koo karaa isaatiin furmaata argatee eeyyen cichee namni qabate inuma baafata. Waaqayyo keessaa waan baafachuu qabu in baafata. Kan immoo salphisee ilaale immoo akkasuma ta'a jechaadha. Wanti ati salphistee ilaalte akkasuma ta'a jechaadha. Deebiinsaas salphaadhuma ta'a jechaadha. Wanti ati cimtee kun ta'uu qaba jettee amantiidhaan fuula isaa duratti immoo
akkasumatti akka amantii Yesus Kristos yeroo baay'ee yoo namoota fayyisu maaliif akka amantii keessii faa ta'uu jedha bakka fayyiin jedhu yeroo baay'ee argitanitti yoo ta'e akka amantii keessii faa ta'u akkuma jette siifaa ta'u jedha har'a maal jechaa jirra laa dubbii keenyaan waa'ee bara haaraa waa'ee 2018 waa'ee fuuldura keenyaa namoonni baay'een eeyyeen bara kana namoonni baay'een tarii osoo qorannoon sirriitti gaggeeffamee adda ba'a namoonni baay'een keessumaa kiristaanonni hin sodaatu namni baay'een hin sodaata haala sodaata jireenya sodaata nama sodaata waaqayyoonis hin sodaata sodaa waaqayyoollee karaa lamaan waaqayyoodhaan karaa qulqullummaasaa eeyyeen qulqulluu ta'uudhaaf sodaachuu waa tokko garuu waaqayyoo nan gargaaruu jedhanii sodaachuunis hin jiraam waaqayyoo nan dhaga'uu firaatam ukkoo haala obboleessa koo waaqayyoo si dhagaa obboleetti koo waaqayyoo si dhagaa inni kaleessa galaana diimaa saba Israa'el eeyyeni ceesise sana booda garuu Iyyaasuun immoo erga saba gaggeessu jalqabee booda Yordaanosis hinuma ce'an loltoota 35 immoo waaqayyoo yeroo jalqabaaf akka yeroo bara sana nama hin dhageenye hammeedhamutti biiftuun dhaabatteetu hamma sabni Israa'el injifatanitti waaqayyo isaan gargaare waa'ee keef waan dhaabu qaba waa'ee keef seera dhaabu qaba waa'ee keef adeemsa dhaabu qaba waaqayyo waa'ee keef hin danda'amu waan jedhame wayii dhaabeetu siin immoo si dabarsa ameen amaname waa'ee keef tarii wanti kun karaan kun naman baasu jedhame waan dhorkame waan daangeffame wayii keessa garuu ati qofti darbii siin jechuu danda'a Iyyaasuudhaaf kanatti ta'e aduun dhaabbattee hin beektu seera ishees miti garuu eeyyeen lola yeroo sanatti waaqayyo sirratti ulfinaan hirmaachuu waan barbaadeef garuu aduu hin dhaabe iddoo jirtutti hamma isaan injifatanitti amma ati milkooftutti amma ati injifattutti amma waaqayyo gara eebba keetti si baasutti waaqayyo diina kee hin dhaaba waaqayyo sirna biyya lafaa dhaabuu qabu siif jedhee hin dhaaba hammas waaqayyo sabasaa hin jaallata hammas waaqayyo sabasaatiif hin falmata hammas waaqayyo waa'ee sabasaatiif hin quuqama waa'ee ijoollee isaatiif hin quuqama ani garuu sininan jedha galgala kana maqaa Yesus Kiristoosin waa'ee keef wanti waa'ee galgala kana hin dhaabbata ati immoo hin moota ameen hin dhaabbata ati immoo hin injifatta eeyyeen siif dhaabbata ati immoo moo'icha argatta maal mo'uu dadhabdeela maal injifachuu dadhabdeela maal harka keessa galfachuu dadhabdeela maaltu siif milkaa'uu dideela inni 2017 sidide inni 2015 sidide inni waggoottan kurnan darbe sidide maal inni la inni wal aansoodhaan bara lakkoofsise amma immoo bara haaraa yeroo simachuuf jettu kana inni si doorsisaa jiru wi bara haaraas maaltu si ta'a maaltu si milkaa'a maal saa karoora baay'istaa maal saa yaadannoo garagalchita maal saa waan haaraa eegda inni siin jedhu sun waaqayyo waan si dhaabu qabu dhaabee siif garuu milkaa'ina si fida eebbatti si baasa kakuu kee faana walitti si baasa kan Iyyaasuuf akkas godhe siifis hin godha anaafis hin godha eeyyeen para darbe wal'aansodhaan tarii dabarsitan ta'uu danda'a dabarsine ta'uu danda'a bara darbe tarii wal'aansoon keenya xiqqaa ta'uu danda'a amma garuu waaqayyo kan barbaadu wal'aansoo keenya eeyyeen moo'ichaaf itti fufnaa waaqayyo garuu waan dhaabuu qabu dhaabeeti ijoollee isaa injifachiisa ameen in injifanna ameen in injifanna saba injifatu barbaada waaqayyo maaliif saba Israa'el faana yuloluun isa barbaachise waaqa minni maaliif saba Israa'el faana dhaabbachuun isa barbaachise bakka
saba isaatiif inni haala addaatiin hojjechuu barbaada. Saba isaaf inni garaa laafa. Saba isaaf inni karaa haaraa baasuu barbaada. Saba isaatiif inni daandii haaraa baasuu barbaada. Daandii kanaan dura namoonni biraa milkaa'anii ani kanaan milkaa'e jedhanii itti gabaafatan osoo hin ta'in daandii haaraa ati qofti itti milkooftu Waaqayyo siif baasa. Ameen. Waaqayyo siif baasa. Mee Waaqayyo daandii haaraa naaf baase dhime. Bara haaraa kanatti Waaqayyo daandii haaraa siif haa baasu. Hojiidhaan akka milkooftu daandii haaraa siif haa baasu. Tajaajilaan akka milkooftu daandii haaraa siif haa baasu. Hin danda'a. Erga Iyyaasuudhaaf erga saba Israa'eliif aduu qabuu danda'e. Erga aduu dhaabuu danda'e. Siif immoo nama rakkisaa sana dhaabeetu dhimma kee hojjeta. Nama sidide sana nama sa'atin dabartu anke guddinni hin ta'u anke milkaa'inni hin ta'u nama siin jedhe sana isa qabee dhaabeetu dhimma kee garuu hojjeta. Ameen. Siif hojjeta. Hin danda'a. Ameen. Hin danda'a. Ameen. Hin danda'a. Maaliif inni Waaqayyo saba isaatiif hojjechuu barbaada. እግዚአብሔር እኛ ምስኪኖች ሆነን እንድንኖር አይፈልግም። ዋቀዮ ነሞተ ሁምነን ቀብኔ ነሞተ ገቲን ቀብኔ ነሞተ ዋጎቹ እንደንደኝ ነሞተ ረከቶ ተታኔ አከኑይ ከኑማን ጅሬኝ ኬኘት ፉፉን በርባኑ እኒ ያንሳ ረከቶ ተሂዋማ ገሩሞ ኤየን ሁምነት ጎዳ ረከቶ ተጥጥቆ ተሂዋማ ጉርጉዶ ተጎዳ ኤየን ወረ ሁምነን ቀብኔ ወረፍ ኢጀነማ ፉልዱረት ገቲን ሳኒ ጥቃቴ hiwama gati jabeessa godha. Inni fannoo qaraanii irratti fannifame xixiqqoota hiwama gurguddoota goreetu mootummaa isaatti galcha. Lafa kana irrattis immoo eebba dachaa dhibbaan eebbisee ulfinaan isaan irratti mul'achuu barbaada. Ameen. Ulfinni Waaqayyo nurratti haa mul'atu. Nuyi saba Waaqayyo waa'ee keenyaaf dhimmamudha. Tariyo akkata kanaan teenyu namoonni iddoo nuuf kennuu dhiisuu danda'u. Haalli iddoo nuuf kennuu dhiisuu danda'a. Barri iddoo nuuf kennuu dhiisuu danda'a. Inni iddoo nuuf kennu jira. Inni waa'ee keef iddoo siif kennu jira. Inni waa'ee guddina keef dhimmamu jira. Inni waa'ee jireenya keef dhimmamu jira. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosin kakuu kee faana walitti bahuun siif haa ta'u. Dhumarratti garuu waa tokkoon isiniin jedha. Tarii namoonni yeroo baay'ee bara haaraa yaadannoo isaanii gaggaragalchu. Anis amala akkasii qaba. Bara darbee jedheetan al tokko nan barreessa. Waan an keessa darbeeyyuu nan barreessa. Kanan naqunnamee bara kanaa nama akkasii faananii karoora akkasii qabadhee hojii koorratti tajaajila koorratti dheen nan barreessa. Yoo waan ta'e barreessitan Waaqayyo waan isin keessa dabarsisanallee yaadattu. Sana booda dhumarra bara kana immoo akkamittan simadheen jecha sagalee Waaqayyo bara kanatti ulfaatee keessa kootti akka deddeebi'u barbaadu wayi nan barbaada. Jecha sana nan qabadha. Jecha sana irra deddeebi'ee dubbisuudhaaf nan yaala. Jechi sagalee Waaqayyo moo humna qaba. Ameen. Humna qaba. Ameen. Tarii akkaataa kanaatiin isinis muuxannoo kana osoo itti fayyadamtanii gaariidha. Anis sana fayyadamee fixeera jedhee gabaasu osoo hin ta'in akkaataa itti namoonni tokko tokkos muuxannoo isaanii qodan yoo laalu keessumaa luqqisii sagalee Waaqayyo keessaa jecha bara kana jecha kanaan darbeettanii itti baricha ibsitan jecha akkasii osoo qabaattanii gaariidha. Akka waldaatti amma nuyi jecha qabna. Bara ija naqachuu. Ameen. Ija naqanna. Jechi kun salphaa miti. Osoo jechuma kana irra deddeebitanii ittiin kadhattanii irra deddeebitanii yaaddanii ganama yoo kaatan ija naqadha. Galgala yoo raftan
waaqayyo waa'ee kootti waaqayyo jireenya koorratti waaqayyo haala koorratti ija naqachiisettanii isuma kana irra deddeebitanii osoo amantanii yeroo wayii jecha qofa dubbisuu ta'eetu keessa keessan seenaa deema. Hin seena keessa nama. Jechi baay'ee wayii annamaa miti kaa. Keessa keessaniin seena. Amantii wayii keessatti sin galcha. waaqayyo immoo hafuura waan ta'eef hin hojjeta. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Beekno namoonni tokko numaayyuu kitaaba yoo barreessan miti kan sagalee waaqayyoo innumti alamaawwinuu jechaan psychologically namoonni jecha wayii yoo irra deddeebi'anii dubbisanii irra deddeebi'anii yoo haasa'an jireenya isaanii irratti hin raawwataa jenna. Kun psychology ta'e. Kitaaba garaa irratti warri barreessan keenya garuu hafuuraan nuunis hojjeteetu waa'ee keenyas humna hojjetu kan qabu sagalee waaqayyootu jira. Ameen. Kanaafuu jecha sagalee waaqayyoo bara kana kun kan waldaa ta'uu danda'a. Kanuma waldaa immoo kan keessanis godhachuu dandeessu. Lakki kan kommoo addadha kan jettanii yoo ta'e immoo sagalee biraa kana caala kan laphee keessan rukutu kan laphee keessanitti ulfaatu yoo jiraate immoo akkasitti dubbistanii osoo adda baafattanii sanarratti osoo kadhattanii sanarra deddeebitanii osoo dubbistanii waaqayyo humnatti baricha ittiin injifattan ulee isaa isinii kenna. Galanni guddaan